Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa sadaasa 12 bara 2020 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo sadaasa 3 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Mootummaa federaalaa Itiyoophiyaaf loltoota adda bilisummaa Tigraay gidduutti waraansi geggeessamu torban tokkorra dabree jira. Lolli kun waraansa bal'aatti deemuu mala sabatiinsa naannoo sanaafillee balaa ta'uu mala jechuun xiinxaltoonni yaaddoo qaban ni jiru. Magaalaa Jimmaa keessatti kanneen kaayyoo Iwaat fiixaan baasuudhaaf socho'aa turan namoonni 26 hidhaman ka jedhan kantiibaan magaalattii meeshaa waraanaaf qarshiin alaa birrii Itiyoophiyaatti 700 ta'u waliin qabamuullee dubbatu. Gabaasaalee kanaaf kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduu kan sin dabarsa. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Kan pireezidantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Joo Baayiden gorsaa ofii isaanii kan yeroo dheeraa Raan Kileeniin hoogganaa bulchiinsa hojii Waayit Haawus gochuun muudan. Kileen innaa bulchiinsa Baaraak Obaamaa hoogganaa hojjettootaa kan ittaanaa pireezidaantii Baayiden ta'uun kan hojjetan yoo ta'u, dhibee Eboolaa bara 2014 keessa ka'ee tureef deebii gama Yuunaayitid Isteets akka qindeessaniif Obaamaan namatti gaafatama kennaniif turan. Baayiden kaleessa ibsa kennaniin ilaalcha siyaasaa adda addaa waliin muuxannoof dandeettii guddaa isaan nama mara waliin hojjechuuf qaban bulchiinsa hojii Waayit Haawus keessatti kan an barbaadu kan akkasiitii jedhan. Kileen aangoo haaraa kanaan kabajaa jireenya guutuutittiin jedhan. Baayiden amajjii 20 ennaa erbuu seenanii hooggana mootummaa Ameerikaa fudhachuuf karoorsaa jiranitti gorsitoota yeroo ce'umsaa kan ofii kanneen ennaa bulchiinsi hojii jalqabu rakkoolee mudatan keessa beekan waliin mari'achuu jalqabaniiru. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp injifatamuu isaanii kan hin simanne yoo ta'u, ba'ii filannoo kutaalee falmisiisoo irraa argame ilaalchisee himannaa dhiyeessaniiru. Yuunaayitid Isteets roobii kaleessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii guddaa galmeessitee jirti. Galmeen piroojeektii waa'ee vaayirasii koronaa hordofu akka mul'isetti guyyaa tokko dura akka galmeessame lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii 136,036 caalaa namoota 144,044 guutummaa biyyattii keessatti guyyaa tokkotti galmaa'uun beekamee jira. Galmeen kun itti dabaluudhaan namoonni 65,368 dhibamanii mana yaalaa kan dhaqan yoo ta'u, lakkoofsi kun guyyaa tokko dura 61,964 ture. Namoonni 1,427 roobii kaleessaa du'uun gabaasamee jira. Walumaa gala Ameerikaa keessaa namoonni miliyoona 10.4 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 200,041 ta'an du'anii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni kumaan lakkaa'aman daandilee Itoophiyaarra hiriiruudhaan tarkaanfii seera eegsisuu mootummaan Itoophiyaa Iwaat irratti fudhateef deeggarsa qaban ibsaa jiran. Kanneen hiriira kana irratti hirmaatan haleellaa garee Iwaat maadhee raayyaa ittisa waraana biyyoolessaa kan waaltaa ajajaa gama kaabaarraan ga'e ilaalchisee aarii qaban ibsaa jiran. Naannoo Somaalee keessatti hiriirri kun godinaalee 11f bulchiinsaawwan magaalaa keessatti geggeessamee jira. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Mahammad akka jedhanitti tarkaanfiin seera eegsisuu Iwaat irratti fudhatame kan dhaabatu yakkamtoonni dahatanii jiran ennaa qabaman qofaa. Hiriirri wal fakkaatu Hawaasaa, Jimmaa, Aggaaroo, Samaraaf magaalaalee kabiroo keessatti geggeessameera jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Jilli mootummaa Eertiraa ministeera Haajaa Alaa Osmaan Saaleef gorsaa pireezidaantii Yemaanee Gabra'aab of keessaa qabu har'a Kaartuum keessatti pireezidaantii mana maree Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Buraanii akkasumas muummicha ministeeraa Abdullaa Hamduuk waliin wal arguudhaan ergaa pireezidaantii Isaayyaas Afeworqii ittiin ga'anii jiran. Ergaaf mareen gam lamaanii kan irratti fuulleeffate hariiroo biyyoota lamaaniif walta'iinsa naannoo cimsuu irratti. Gareen lamaan ollaa isaanii kataate dhimma Itoophiyaa irrattis mari'ataniiru jechuudhaan gorsaan pireezidaantii Yemaanee Gabra'aab ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin beeksisaniiru. Itti aanaa muummichi ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin kaleessa sadaasa 2 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhimmoota Afrikaatti itti aanaa ministeera kan ta'an waliin haala yeroo Itoophiyaa keessaa irratti
bilbilaan marii geggeessanii jiru. Obbo Dammaqaan naannoo Tigraay keessatti geggeessamaa kan jiru hojii seera eegsisuu ta'uu Tiibornaajiif ibsaniiru. Dandeettii waraanaa Uwahaat innaa dhabamsiifamu kanneen haleellaan irratti raawwatame miseensonni raayyaa ittisa waraanaa biyyaa innaa walaba ba'an akkasumas naannoo sana keessatti olaantummaan seeraa innaa mirkanaa'u qofa duulli sun akka dhaabatu Ameerikaatti taanaa ministirii dhimmootii Afrikaa Tiibornaajiif ibsanii jiran. Obbo Dammaqaan naannoo Tigraay keessatti labsii yeroo hatattamaa mootummaan labseef hojiiwwan labsii sanaan wal qabatellee ibsaniitii jiru. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa milkaa'inaan xumuramuusaaf illee obbo Dammaqaan gammachuutti dhaga'ame Tiibornaajiif ibsanii baga gammaddan jedhan. Tiibornaajis gama isaaniin nageenyi Itoophiyaa nageenya naannoo sanaa mirkaneessuuf murteessaa akka ta'e dubbataniiru. Waggoota hedduuf biyya walitti bu'iinsa gosaan raafamaa jirtu Itoophiyaa keessatti loltoota mootummaa Itoophiyaa fi humnoota waraana naannoo gidduutti lolli baname kan boodanaa hamtuu ta'uu mala jechuudhaan xiinxaltoonni yaaddoo qaban ibsaa jiran. Noorweey Oslootti kan argamu Yuunivarsiitii Boorknesitti Piroofeesara qorannaa nagaaf walitti bu'iinsaa akka ta'an Keetii Tiroonvoolii Itoophiyaan wal waraansatti seenteetti jedhan. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti uumame torban darbe loltoonni Uwahaatiif amanamoo ta'an maadhee waraanaa federaalaa haleeluudhaan akka mootummaan jedhetti meeshaa waraanaa saamuuf ennaa yaalanitti ture. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmedis hokkara sana dhaabsisuuf haleellaa samiirraan geggeeffamu ajajanii loltoota gamasitti bobbaasan. Akka gabaasa dhiyeenya argametti lola sana keessatti namoonni 100 lakkaa'aman du'aniiru. Jalqaba hokkara sanaarra tajaajilli intarneetii kan cufame yoo ta'u xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo odeeffannoo argachuu akkasumas gargaarsa namoomaa barbaachisu xiinxaluuf rakkisaa ta'ee jira. Haalli Itoophiyaa keessa haala hamtuu keessa waan jiruuf yeroonsaa akka isa walitti bu'iinsa duraatti deebi'uun ulfaataadha. Adda addummaan jiru sidda gaffageeffatee jedhu xiinxaltoonni kun. Walitti bu'iinsi sun naannoo daangaa Itoophiyaatti illee babal'achuu mala yaaddoo jedhu uumeera. Hoogganaan dhaaba baqattootaa Sudaan torban kan akka gabaasanitti baqattoonni 2,500 daangaa kan ce'an yoo ta'u dhibbaan kan lakkaa'aman guyyaa guyyaatti gamas seenuu jedhan. Mootummaan naannoo Tigraay labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Kibxata darbee qabee hojiirra kan oolu labsiin kun waraana Tigraay irratti baname dura dhaabbachuuf akka ta'e mootummaan naannoo sanaa beeksiseera. Kaabineen mootummaa naannoo Tigraay kibxata darbee walgahii geggeesseen nageenya uummata Tigraay eeguuf akkasumas weerararraa isa eeguuf jecha labsiin yeroo hatattamaa kun labsamee jedhe. Akeeki labsii kanaa uummata Tigraay mirga heerri kenneef kan ofiin of bulchuu mirkaneessuuf filannoo geggeessee mootummaa fudhatama seeraa qabu hundeessuusaaf mootummaan federaalaa mootummaa uummataan filatame kan naannoo Tigraay diigee uummata bituuf waraana ifaa ta'e waan labseefii jedha. Humni injifatamuun waliigalaa irra ga'e kun mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan nageenyi uummataa balaarra buusuu isaatiin labsiin kun labsame jedhee jira. Garaagarummaan siyaasaa seeraaf mariidhaan olaantummaan biyyaa dhiitamuun immoo eegumsa humna ittisaan tiksamuu qaba ture kan jedhu labsiin sun haa ta'u malee kan aangoo harkaa qabu mootummaan federaalaa akka labsichi jedhutti mootummaan paartii tokkoo abbaa irree garee Abiy Ahmed sirna heeraa diiguudhaan biyya ormaatti dabarsee kennuu isaatiini jedha. Kanaaf jecha mootummaan seera idileetti fayyadamee weerara isa mudate to'achuun ulfaataa waan ta'eef jecha labsiin kun labsamee jedhee jira. Akka labsii sanaatti nageenya uummata Tigraay balaaf saaxilu naannoo sana keessa kan jiran paartilee siyaasaa yookaan waaltaa dhuunfaaf mootummaa irratti hojii shororkaa raawwachuu, basaasuu, sirna heera mootummaa naannoo diiguu, hojii yakka qindaa'ee fi bu'uura misoomaarraan miidhaa ga'uun dhorkaadha jedheera. Labsiin sun hagamiif akka turu hin ibsamne magaalaa Maqalee keessa hanga yoonaa tajaajilli baankii bilbilaaf intarneetii addaan cituunsaas beekameera. Gama biraan naannoo Maayikaadiraatti humna addaa Tigraay heddumminaan namoota ajjeesee yakka fixiinsa sanyiitu geggeessame jedhame ittaanaa waajjirri koominikeeshinii naannoo sana obbo Haddush kaasuu kun uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii geggeessamu itti fufsiisuuf ta'e jedhamee olola kijibaa oofamaa jiru jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Somaaliyaan filannoo paarlaamaaf pirezidaantii geggeessuu ilaalchisee yeroo qabameef boodatti hafaa kan jiru ta'uu gareen walitti bu'iinsa addunyaarraa qoratu ICG'n beeksisee jira. Biraasels keessa kan maadheffate gareen kun adeemsichi waliigalteen dhabamuu fi malli ittiin bahiin filannoo falmisiisaa ta'e itti keessummeessamu waan hin jiraanneef yaaddessaa ta'uusaaf walitti bu'iinsa ittisuuf yeroon aangoo akka dheeratu waamicha dabarsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Waraansi humnoota mootummaa Itoophiyaa fi kan akka walabaatti of ilaalu naannoo Tigraay keessatti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin geggeessamaa jiru biyyattii Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin lammaffaa taate Itoophiyaa keessatti gara wal waraansaatti babal'achuu mala yaaddoo jedhu uumee jira. Gara naannoo sana tasgabbii dhorkuutti babal'achuullee mala ka jedhu yaaddoo ka biraa akka ta'e dubbata gabaasaan Mohaammed Yesuuf Keeniyaa Naayiroobii irraa erge. Akka gabaasaa kanaatti waraansa torban lammaffaa qabate kana dhiyeessuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa gara 8,000 ta'an lubbuu isaaniif daata argachuuf daangaa qaxxaamuranii Sudaan seenaa jiran. Guyyoota dhufan keessa lakkoofsi kun akka dabaluu malullee dhaabbattoonni gargaarsaa dubbataa jiru. Torban dabre keessa innaa loltoonni Tigraay maadhee waraanaa mootummaa haleelan jalqabe waraansi kun. Achi booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed tarkaanfii waraanaa ajajan. Dhaabbata International Crisis Group jedhamutti sagantaa dhimmoota Afrikaatti daayirektara ka ta'an Comfort Iroo waa'ee waraansa kanaan na dubbatan. Right now what we see is more fighting, more entrenched positions by both sides. Amma kan ilaalaa jirru waraansi daran itti fufuu isaati. Gam lameenuu iddoo jiranitti miila gad dhaabbatanii jiraachuu isaaniiti. Otuma humnoonni Tigraay cabsamanii humnoonni mootummaarra ba'aniyyuu aleellaa ofirraa ittisaa jabaa arguu malta. Lola akka riphxee loltummaatti gama sanaa geggeessamu. Jarri Tigraay yeroo dhiyootti mootummaa Finfinnee jiruuf bulu laalcha jedhu hin qabnu. Waraansa dheeraaf babal'atu ta'uu malaa jedhu Konfortiroo. Eega mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamu sababaa vaayirasii COVID-19f yeroo filannoo dabarsee booda yeroo bulchiisa naannoo Tigraay filannoo geggeessatirraa kaasee wal muddinsatu ture. Mootummaan tajaajila intarneetii naannoo sanarraa waan cufeef jecha odeeffannoon naannoo waraansa sanaarraa dhufu xiqqaadha. Rakkoon gargaarsa namoomaa agam akka ta'e xiinxaluun ulfaataadha. Dhaabbata Risk Advisory Group jedhamutti Toomaas Marfii xiinxalaatti kan nagaa biyyoota Afrikaa uffee Saaraa gadiiti. Yoo mootummaan loltoota Tigraay injifachuu dadhabe rakkoo daran akka biyyattiitti fiduu malu dubbatu. The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF, and that would probably. Yoo raayyaan waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay injifachuu dadhabe fonqolchi mootummaa geggeessamuu fireen jiru akka dabalu amma tokko mirkana. Kun gurmuulee waraana bilisummaa uummata Tigraayitti hidhata qaban kanneen duraan mootummicha keessatti humna jabaa qabaniin ta'uu mala. Daafoonni fidu kan ilaale yoo dubbanne Itoophiyaan amma biyya raafamtuudha. Akka yaadutti wal muddiinsi daran dabaluuf yookaan immoo walitti bu'insoota bakkawwan adda addaatti sablammoota kabiroo hirmaachise kaasuuf haalli jiru baay'ee kennataa ta'uu malaa jiru Toomaas Marfii. Dilbata dabre kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa kanneen waraana naannoo Tigraayitti geggeessamu hoogganaa waraanaaf hoogganaatti kan nagaa haaraa muudanii jiran. Hayyuun siyaasaa awwalaloo karaa humna qawweetiin rakkoo biyya sanaa furuu yaaluun daranuu biyyatti addaan qoqqooduu akka malu dubbatu. This is a highly divided country along ethnic lines. The current constitution provides for people's right to self-determination in the sense of the ability. Biyyi kun biyya toora sablammummaan baay'ee adda qoqqoodamtee jirtu. Heerri yeroo ammaa biyyattiin qabdu mirga ummatoonni dhimma siyaasaaf aadaa isaanii murteeffachuu, mirga hiree murteeffannaa ni kennaaf, akkasuma mirga biyya walaba ta'ullee ni kennaaf. Kanaaf jecha muummichi ministeeraa walfalmii siyaasaa jiru humna waraanaatiin furuuf tarkaanfiin fudhatan gara Itoophiyaa diigee biyyoota riippaabilikii xixiqqoo hedduu uumuutti geessuu ni mala. Kun immoo Itoophiyaaf qofatu hin taane gaanfa Afrikaafillee daafoo haga tokko fiduu malaa jedhu Dr. Awwalaloo. Mootummaan federaalaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin hoogganamu garuu humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay irratti ka tarkaanfiin fudhatame eega loltoonni isaa mooraa waraanaa ka Tigraay keessa maadheeffatee jiru irratti tarkaanfii waraanaa fudhate booda ta'uusaa deddeebisee dubbatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed wal dhibdee biyyi isaanii Eertiraa waliin qabdu xumuruuf carraaqqii godhaniif akkasumas jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti fidaniif wal dhibdee Sudaan Kibbaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa furuudhaaf jaarsummaan gidduu seenuu isaaniitiif bara 2019 badhaasa Noobeelii nagaa badhaafamanii turan. Amma immoo marii araaraa hoogganoota Tigraay waliin geggeessuu tole hin jenne. Mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise Itoophiyaaf naannoo Tigraay rakkoo kanarraa baraaruu akka malu dubbatu International Crisis Group irraa Comfort Iroo. The continental body in the form of the African Union, one of the most important allies for the African Union, but also for Ethiopia, the EU, are all. Qaamni Ardii Afrikaa, Gamtaan Afrikaa fi
michoota gamtaa Afrikaa fi Itiyoophiyaa barbaachisoo ta'an keessaa tokko ka ta'e gamtaan Awurooppaa martinuu wal dhibdeen sun akka daran babal'atee to'annaadha ala hin baanee fi biyya naannoo daranuu haala raafamaa keessa jirtu Sudaan, biyya tarkaanfii barbaachisaatti ce'aa jirtu Somaaliyaa fi biyya rakkoo ofii furachuu fi mootummaa haaraa dhaabbachuutti suuta deemaa jirtu Sudaan kibbaa akka rakkoo keessa hin buufneef maal gochuun akka barbaachisu irratti yaada furmaataa wal fakkaataa qaban. Biyyoota ishee barbaachisoof ijoo ta'an keessaa tokko waraansatti seenuun ammaa gaanfa Afrikaaf baay'ee gaarii mitii jedhu Iroon. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo tarkaanfii waraanaa akka xumuramu yeroo naannoon gama kaabaa jirtu sun bilisoomtuu fi hoogganni haaraan keessatti gad dhaabbatu qofa jechuutti cichee jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya gabaasaa ittaanutti ceena. Baqattoota Itiyoophiyaa 7,000 caalan gargaaruudhaaf jecha mootummaa Sudaan waliin hojjetaa akka jiru ta'uu dhaabbanni baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR roobii kaleessaa beeksisee jira. Jarreen kun walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaaf kan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti geggeeffamaa jiru dheessuudhaan kanneen daangaa Sudaan seenanii jedha. Gabaasaa Keerol Vendaanfookiif Maayikil Atit jaalannetu dhiyeessa. Baqattoonni Itiyoophiyaa kun yeroof waaltaa naannoo daangaa Sudaan Dudgii fi Hamdaayet jedhaman irra qubsiifamanii jiru jedha ibsi waajirri baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. UNHCR'if aangawoonni naannoo walii wajjin namoota dheessan kana qoratanii galmeessaa akka jiran yoo ta'u bishaanii fi nyaata kennaafii jiru. Kanneen godaanan kana keessa dhiirota, dubartootaaf ijoolleen ka jiran ta'uu UNHCR beeksiseera. Kutaa sana keessatti gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa qindeessuuf hojjetaa akka jiru mootummaa fi michoota waliin hojjechuun yoo lakkoofsi baqattootaa dabalaa dhufe deebii kennuu irratti hojjetaa jiru. Namoota manaaf qe'ee ofiirraa dheessuuf dirqaman kanaaf mootummoonni biyyootii ollaa daangaa isaanii banaa akka godhan waajirri UNHCR kan kutaa sanaa gaafachuusaa daayirektara ka ta'an Kilementiin Salaamii ibsaniiru. Kana malees kanneen manaa fi qe'ee ofiirraa godaananii achuma Tigraay keessa jiran gargaarsa akka dhaqqabu gochuuf aangawoonni Itiyoophiyaa tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniif Salaamiin gaafatanii jiran. Sa'aatilee darban 24 keessatti baqattoonni 1,000 daangaa Sudaan kan dhaqqaban yoo ta'u yeroo walitti bu'iinsi kun hammaataa kan deemu fakkaatu kanatti jedha UNHCR lakkoofsi baqattootaa akkaan akka dabalu dubbata. Mootummoonni fi michoonni isaanii qabeenya jiru gurmeessuun fedhii namoota dahannaa barbaadan kanaa guutuu akka qaban haalli jirus dirqisiisaadha jedha UNHCR. Mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gara jalqaba torban kanaatti mootummaa Itiyoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay gidduutti hookkarri hammaachuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsee gamlameenuu rakkoo isaanii karaa nagaan akka furatan gaafatee ture. Wiixata darbe walga'ii nageenyaa kan hoogganaan kaawunsilii abbaa biyyummaa Sudaan Abdul Fattah al-Burhaan dura teessummaan gaggeessaa turan irratti ministiriin ittisaa kan Sudaan Ibrahim Yaasin mootummaan Itiyoophiyaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay hookkararraa akka of qusatan gaafatanii turan. Kanneen wal morman hundumtu ogumaa fi of qusannaan furmaata karaa nagaa carraa jiru akka gargaaramaniif iyyatan. Wal waraansi Itiyoophiyaa keessaa dhiibbaan ni geessisu kan akkaan isaan yaaddesse ta'uu Yaasiin oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Hawaasni kutaas ta'e kan addunyaa dirqama haamileerra jiruun nagaaf tasgabii kutaa deeggaruudhaan carraa nageenyaa jiran biyya ollaa taatee Itiyoophiyaa keessatti akka jajjabeessan gaafannaa jedhan. Kamisa darbe aangawoonni kutaa Kasalaa daangaa isaanii gama Wed Al Hilo kan gara Itiyoophiyaatti ceesisu cufanii jiru. Eeggataa bulchaa kutaa Kasalaa ka ta'an Feteh Al-Amin akka jedhanitti haala naannoo daangaa kan hordofu koreen tokko naannoo sanatti kan hundeeffame yoo ta'u siviilota Tigraay keessaa hookkara dheessuun dhaqqaban simata. Yeroo dheeraaf Sudaan keessatti xiinxalaa siyaasaa fi gaazexessaa ka ta'e Abdulmenim Abu Idris akka jedhutti hookkarri Tigraay keessatti hammaachuun kutaalee Sudaan ka ta'an Kasalaa fi Gadariif keessatti rakkisaa ta'uu fi daangaa irratti tasgabii dhabiinsa uumuun rakkoo gargaarsa dhala namaa geessisuu malaa jedha. Kutaalee Sudaan kana lameen keessatti walitti bu'iinsi gosaa ka jiru yoo ta'u daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaa irraa seeraan ala meeshaalee waraanaa daldaluu jira. Kana malees naannoon sun dhala namaa
dhoksaan seeraan ala deddeebisuun beekamaadha. Kanaaf ollaa kataatee Tigraay keessatti nagaan hin jiru taanaan gochawwan seeraan alaa kun dabaluuf jira jechuudhaan Abuu Idris VOA'f ibsee jira. Yeroo ammaa durataa IGAD ka ta'an muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok Itoophiyaa keessatti wal waraanaa ka jiran gamlameen mariif walitti fiduuf dirqamatu irra jiraa jedha Abuu Idris. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres hookkarri Itoophiyaa keessaa hammaachaa adeemuun kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Waajjira haadhoo kan tokkummaa mootummootaa isa Niiwoork jirurraa dubbi himaan Antooniyoo Guterres akka jedhanitti Guterres muummicha ministeeraa Sudaan Hamdokii fi hoogganaa gamtaa Afrikaa waliin dubbachuun Guterres muummicha ministeeraa Sudaan Hamdokii fi hoogganaa gamtaa Afrikaa waliin dubbachuu isaanii gamtaan Afrikaa waa'ee wal waraansa kanaarratti hojjechuuf yaalii godhu kamiyyuu tokkummaa mootummootaa deeggarsa gochuuf qophii ta'uu ibsan. Naannoon sun rakkoo gargaarsa dhala namaa isa mudachuu malaa ka jedhan dubbi himaan kun namoota miliyoona 9 ta'an naannoo walitti bu'iinsi jiru sana cinatti haala lubbuun jiraachuuf sodaachisaa ta'e keessa jiru jedhaniiru. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Jimmaatti namoota ergamtoota EWAT gochaa yakkaa raawwachuuf socho'an 26 hidhee jedha bulchiinsi magaalichaa. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir meeshaalee waraanaaf maallaqa namoonni kun dhimma itti ba'an qabne irra jechuun dubbatan. Komii jiraattota keessaa hagi tokko kan namoonni hidhamaa jiran waan godinaa yookaan bakka biraarraa dhufaniif jechuudhaan kaasaniif ennaa deebisanis namni akka hojjetu godinaan qabu saban qabu nuti kan qabne ergamtoota TPLF jedhan. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi Hoohaat adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti torban darbe uumame hordofuudhaan magaalaa Jimmaa keessatti namootni 26 ta'an osoo yakka raawwachuudhaaf socho'anii qabamanii hidhamanii jedhu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir. Namoota qabamanii hidhaman keessaas miseensotni ABO Shanee fi miseensotni paartii sosochii uummata Amaaraa ABN akka jiran kan isaan dubbatan lakkoofsaan garuu hanganaa jedhanii adda addan baafne. Magaalaan keenya magaalaan Jimmaa magaalaa jaalalaa tokkummaanii fi magaalaa sabaaf lammiin keessa jiruu fi akkasumas magaalaa uummanni kamiyyuu keessatti jijjiiramee hojjetee jiramu waan ta'eef TPLF akkuma beekamu biyya kana keessatti waggaa lamman kana nu malee biyya kana bulchuu hin danda'u kan jedhuudhaan gara naannoo Maqaleetti ejjennuudhaan dadii ba'anii rakkoo adda addaa ergamtuu jiraatiin keessumattuu ABN shaneedhaan wal qabatee kan jiru naannoo kaan dirree jeequmsaa taasisuudhaaf ergamaa jiraa gara kanatti argaa turaniiru. Naannoo sabaaf lammiitii wal qabatee saba walitti buusuudhaan amantii walitti buusuudhaan namni buqqaatedha. Kun ergamtoota jiraatii waggaa lamman kana gaggeessaa turanii jechaadha. Kanarraa kaasee akka magaalaa keenyaatti fi qaamni nageenyaa keenya irraa kanaan galateeffachuun barbaada uummata magaalaa Jimmaatti hunda gareen kun tarkaanfii adda addaa osoo biyya kana waa biraatti hin ta'in kan abbummaan hordofee to'ataa jiru ta'uu isaati. Nama meeqa kan isin qabdan maal fa'aa harkatti argattan waan kana kan isiniif mirkaneessu? Dhagaan inni miti lammaa tokko namoonni kun kanaan duras eegumsa adda addaa keessatti dhagaanii meeshaadhaan dhagaanii jiruchaa tarkaanfii fudhachuudhaaf guddina ammaa kun kilaashii ammaa kanarraa kaasee ergamtoonni kun barreeffama adda addaa karaa jiraatiin ergaa fudhatamee dhufan amantii walitti buusuudhaan sabaa walitti buusuudhaan fuudhaa jecha qaama nageenyaa tarkaanfii fudhachuurraa boombiis milishaa keenya darbatanii milishaa tokko tarkaanfii kan itti fudhatan ta'uu isaati. Kanaa wajjin wal qabamee qabame inni ragaadhaanis karaa seeraatiin seera biyya keenya eeggatee tadeema waan ta'eef nu dhagaan opereeshinii dhagaan namoota kana eeggeessuun harkatti qaban namoota 26 wali waan ta'eef jara kaan irrattis immoo deeggaramuudhaaf kaasee yaadaan maallaqaas kan warra kana deeggaran yeroo ammaa keessatti kan qaamni nageenyaa itti adeemaa jiru ta'uu isaati akka magaalaa keenyaatti. Durataa itti aanaan sosochii uummata Amaaraa ABN obbo Yusuf Ibrahim dhaabbati siyaasaa isaanii magaalaa Jimmaa keessatti waajjira akka hin qabne dubbatanii miseensotni paartii isaanii hidhamuu waliin wal qabatee odeeffannoo akka hin qabne kan isaan dubbatan. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni nu ga'e hin jiru. Garuu haalli hojumaata waliigalaa jiru maal seeti? Naannoo Oromiyaa keessatti irra deddeebiidhaan wanti argine gareen finxaalessaa saba Amaaraa miidhu ni socho'a. Mootummaanis jara kana qabee tarkaanfii irratti akka fudhataa jiru ni beekama. Amaaruma mirga isaa fayyadamu yookaan qaaxxee isarratti aggaamame ofirraa qolatu kamuu
maqaa abin jedhu kana kennuuf hin jira. Bakka garaagaraattis waanuma baratamedha jedhu. Mootummaan ABO shanee yookaan ONG shanee jedhee kan waamu isaan immoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of waaman. Dubbii himaa zoonii lixaa bilisummaa guutaa dhimma kana irratti dubbisuudhaaf sababa bilbilli hin hojjenneef yaaliin goone ammaaf hin milkoofne. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir mana nama tokkootiif doolaarri Ameerikaa tilmaamni isaa birrii Itoophiyaa 700 caalu akka argames kan isaan dubbatan. Meeshaawwan gosa garaagaraa qabanis akkasuma to'atamaniiru jechuun kan isaan dubbatanii jiran. Gamtoonni jira TPLF irraa argamtoota dhufan yeroodhuma raayyaa ittisa biyyaa keenya jaalala biyyaa qabu. Haa ta'u magaalaan kun immoo biyya kanuma malee nama bulchuudhaan tarkaanfii hoomaa waraanaa keenya karaa gara jabina qabuun iddoo nuti jirutti saba adda baasuudhaan tarkaanfii kan itti fudhatan ta'uu isaati. Battalumatti gara kanatti ergamtoota jira argan jechaan meeshaa dubbuutiidhaan filaashii adda addaa. Kana malees immoo manasxarri waraanaa dirree waraanaatti fayyadamu irraa kaasee kana fayyadachaa ergamtoota jira shanii biratti kan naannoo kanatti qabne maallaqa isa ol qabatee maallaqa doolaara birrii Itoophiyaatiin 700 ol qabatee namni kunis naannoo ergama sanaaf otee dhufee naannoo ergamtoota jira naannoo tapha TPLF ol qabatee jirudha. Kanas kan qaamni nageenyaatiif akkasumas uummanni Jimmaa nageenya barbaada waan ta'eef eeguu dubartoota keenya dargaggoota keenya qeerroo uummanni magaalaa Jimmaa abbootii jammaree dhimma kanarratti hamma yoomitti dirree eegumsaataati hamma yoomitti dhiigaan taphatama kan jedhu inni waggaa 27 nugaa kan jedhu waan ofii isaatii saaxiluu yammarechaa. Hoogganaan poolisii magaalaa Jimmaa Inspektar Antana Geetaana torban tokko darbe keessatti meeshaalee waraanaa seera dhabeessa ta'an qawwee 5 shugguxii gosa garaagaraa 12 fi kishaafaa yookaan manansarii dirree waraanaa akkasumas immoo rasaasni meeshaa waraanaa garaagaraa akka to'atame kan isaan dubbatan. Jiraataan magaalaa Jimmaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuutiin gaafatan namoota hidhaman keessaa gariin waraqaan eenyummaa isaanii ilaalamee godina biraarraa dhufuu inni isaanii mirkanaa'eet kan isaan hidhamanii jechuun komatanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir dhimma kana ni haalu. Godina qabu sabaan qabu namni yakka hojjetu jechaadha. Namni yakka hojjetu sabaanii miti naannoodhaan miti lagaanii miti jechaadha. Naannee ergamtoota warra dhuunfaa TPLF warra qootee dhufanidha malee akka magaalaa keenyaatti kun godina kana innis maqaan nuufaa hin jiru. Naannoo kanatti kan naannoo boombii darbate mana siree darbate naannoo qellem wallaggaa ta'uusaa taasisee ta'uusaa innis mattaawqaa isaa irratti innis kan kaasee ta'uusaati. Inni immoo gareen namaati yookiin godinaan miti yakka kana hojjetan akkuma jedhame namni kun loloo mataa isaa gaggeessa malee irra guddeessa asii naannoo dhalataan godina Jimmaatti namoonni masaraan biratti qabamaa jiru iddoo adda addaatiif kan wal quunnamaa walitti dhufanii malee godinaan yookiin sabaan adda baheetiin jecha naannoo kanatti. Magaalaan Jimmaa yeroo ammaa kana tasgabbii keessa jirti jechuunis kan isaan dubbatan obbo Tijjaaniin raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Gadaalee qaba dursee baanee gala ala warri nagaa warra dheedii nagaa horaa bulaa deebana hora nagaa yaangala galchuma ubbadee radda hangafa maandhaan bula aannu ta'a aananiin jaara coqorsi ta'a wajja laallata keessan ilmadda keessan ilgadda bari quufa gabbiin. Dimokrasi jedhee nu jala jijjiirate maqaa dimokraasiin gadaa.